Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Egaa akka subscribe gochuun warri haarawaa taatan maatii nuuf ta'a jecha gara sagantichaatti dabrina. Egaa akka yeroo hedduu akkuma beekamu sababii garaagaraatiin harmi shamarranii ni jiga. Sababbiin isaanii kan laallu ta'a. Egaa akka kufiinsi harma shamarranii baratamaa fi adeemsa uumamaati. Umriin shamarranii yeroo deemutti boca qaamaa fi harmi isheellee jiguu danda'a. Kana malees harmi shamarranii uumamaanis tahee yookaan of eeggannoo garaagaraa godhuu dhabuudhaan harmi shamarranii yeroo isaa malee ni jiga. Haala kana hambisuuf yeroo hedduu faranjoonni sarjarii yookiin baqaqsanii hodhuu ni fayyadamu. Nuti garuu kan har'a ilaallu baqaqsanii hodhuu malee uumamaan harmi keenya akka hin jigne of eeggannoo maal godhuu qabdu kan jedhuu fi warra jalaa jige immoo akkamitti bakkatti deebisuu dandeessu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Dura garuu sababbiin harmi shamarranii jiguuf maali kan jedhu kan ilaallu ta'a. Inni dura umriidha. Shamarran yeroo umriin isaanii deemaa dhufutti tishuuleen gara laphee isaaniitti argaman stretch waan godhaniif kufuu danda'a. Kun yeroo hedduu shamarran dhaluu yeroo dhaabanitti fi umriin isaanii 45 ol yeroo ta'utti tishuuleen isaanii dalagaa waan dhaabaniif harmi isaanii jiguu danda'a. Yeroo tokko tokko shamarran umrii isaanii 50-60 ol ta'anii harmi isaanii jiguu dhiisuu danda'a. Kuni natural structurein harma isaanii akkas tahee waan uumameef malee tishuu wajjin waan wal qabatu miti. Inni lammaffaan harkisa lafaati. Inni kun giraavitiin lafaa dhiibbaa guddaa qaba. Kuni gara shamarran harma xixiqqoo qabaniif osoo hin taane shamarran harma guddaa fi dheeraa qabaniif harmi isaanii yeroo hedduu harkisni lafaa harmi isaanii akka gad kufuu fi akka jigu godhuu danda'a. Kanaaf shamarran harmi keessan uumamaan guguddaa ta'ee fi qaamni keessan fufurdina qabu shamarran akkasii kun harkisa lafaatiin harmi keessan umrii malee yeroodhaan jiguu danda'a. Kanaaf irkoo fayyadamaa. Inni biraa immoo irkoo dhabuudha yookiin qabduu harmaa yookaan tutmayaajaa jedhamee isa beekamu fayyadamuu dhabuudha. Ijoollummaa irraa harmi waan itti hirkatu kan hin qabne yoo ta'e dafee kufuu danda'a. Hanga umrii 30 fi 40 geettanitti hin eegina. Yeroo dargaggummaatti umrii 13, 14, 15 yeroo jirtanitti daftanii harma keessan irkoo itti godhuudha akka inni hin kufnee fi booda daddafee osoo umriin keessan 30 iyyuu hin seenin yookaan 25, 24tti harmi keessan jiguu waan danda'uuf ijoollummaadhaan yeroo harmi keessan bahu irkoo itti godhuudha. Yeroo kana jedhutti irkoo sirriitti isin qabu fayyadamuu hin qabdanii. Kun rakkoolee adda addaa isinitti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf kaansarii harmaa kana kan wajji wal qabatu isinitti uumuu waan danda'uuf irkoo harma keessa wajjin qixatee kan walgitu laaltanii uffattanii kan isin hin qabne ijoollummaadhaan yeroo umrii 13, 14, 15 jirtanitti irkoo itti godhuun barbaachisaadha. Yoo kana kan gootan ta'e harmi keessan hin jigu, dafee hin jigu. Inni afraffaan sigaaraa aarsuudha.
yeroo hedduu kan laaltan yoo ta'e boqoon warra sigaaraa aarsuu walitti sunturama. Akkasuma fuulli isaanii ni sunturama yookaan walitti caba. Shamarraniif immoo fuula malee maashaaleen harma isaanii dadhabuu fi kufuu danda'a. Kanaaf sigaaraa aarsuun goggogiinsa qaamaa malees harmi keessan akka jigu, tishuuleen qaama keessanii akka dadhabuu fi harmi keessan dafee akka kufu hedduu miidhaa guddaa qaba. Kanaaf tamboo akkasuma waan akka sigaaraa araada adda addaa irraa shamarran keessattuuf eeggannoo guddaa godhuu qabdu. Kana malees yeroo dhaltanitti yookaan yeroo deessanitti tamboo xuuxuun rakkoo guddaa isinirraan qaqqabuu danda'a. Kana yeroo biraa viidiyoo itti aanutti bal'inaan kan isiniif itti dhufu ta'a. Ammaaf garuu tamboo xuuxuun harma jigaatii harmaatiif gahee guddaa qaba. Inni biraa immoo ho'a aduuti. Ho'a aduu keessattuu shamarran irratti ho'i aduu, reen aduu miidhaa guddaa fiduu danda'a. Ho'i aduu irraa bahu sa'a dheeraa yookaan yeroo dheeraa yeroo hedduu fuula keessan gara samii ol qabdanii aduu hin ilaalinaa jedhama duraan irraayyuu kaasee. Garuu kuni amma akka saayinsitti yeroo ilaallu aduu keessa yookaan ho'a aduu keessa turuun tishuuleen shamarranii akka walitti shunturumanii fi akka of dadhaban godhuu waan danda'uuf harmi shamarranii dafee jigaa. Kanaaf shamarran yoo dandeessan aduu irraa ifa aduu irraa fagaachuu qabdanii. Yoo dirqama isin irratti kan ta'u ta'ellee uffata yookaan koofiyyaa aduu irraa isin dhorkuu danda'u fayyadamuun isin irra jiraata. Kana malee aduun akkuma beekamu yeroo dheeraa aduu keessa turuun kaansarii gogaa akkasuma kaansarii dhiigaa kan kana fakkaatan keessattuu shamarran irratti dadhabbii fi kufaatii harmaa akkasuma dugdi keessan akka dhukkubsatuu fi akka dadhabu yookaan dugdi keessan akka cabu godhuu danda'a. Kanaaf shamarraniif keessattuu shamarraniif dhaamsi dhaamu dirqama tahee hojiin keessan aduu keessa ta'uu danda'a. Kana ni hubanna. Garuu aduu ifa aduu irraa of ittisuun dirqama keessanii. Maaliif fayyaa keessaniif ifni aduu barbaachisaa ta'us ifa aduu keessaa yeroo dheeraa osoo ifa aduu hin argatin turuunis dhibee qaba. Akkasuma immoo ifa aduu keessallee sa'a dheeraa turuun guyya guyyaan itti deddeebi'aa sa'a dheeraa aduu keessa turuun dhibee guddaa fi hamma hin jaamne isinirraan gahuu waan danda'uuf of eeggannoo cimaa akka gootan gamanumaan isinii dhaama. Inni dhumaa immoo adeemsa ulfaatina hir'isuu yookaan buusuuti. Kuni yeroo hedduu shamarran furdina qaban shamarran fufurdoon yeroo ulfaatina hir'isuu yaalanitti kan uumamudha. Harmi isaanii yeroo hedduu maaliif harmi shamarranii faatiidhaan kan guutamedha. Kanaaf yeroo ulfaatina qaamaa yeroo tokkotti hir'isuuf yaaltanitti harmi keessan ni jiga jechuudha. Kanaaf shamarran yeroo hedduu nyaata yeroo hedduu dhaabuudhaan ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni yaalu. Kuni garuu rakkoo walqabataa hedduu isinirraan gahuu waan danda'uuf qaama keessan hir'isuu yoo kan feetan ta'e suutaan akkasuma shaakallii ispoortiitiin qaama keessan buusuun fayya qabeessa. Garuu kanaan ala nyaata dhaabuudhaan ji'a tokko ji'a lama waggaa tokko nyaata yookaan irbaata dhiisuudhaan yeroo hedduu nyaata osoo nyaatin rafuun miidhaa guddaa qaba. Garaan keenya ilmi namaa qaamni isaa
sa'a 8 keessatti nyaata fi dhugaatii argachuu qaba. Yoo kana kan hin goone ta'e coggaarraan keenya yookaan coggaarraan namaa gulukoosii nyaata qaama keenya keessa jiru eega nyaatee fixee booda gulukoosii qaama keessan keessa jiru nyaatu akkasuma xuuxuu eegala. Yoo gulukoosiin qaama keessanii kun dhumutti akkasuma tiruu fi qaama keessan nyaatuu eegala. Kanaaf yeroo hedduu irbaata osoo nyaatiin adaraa akka hin rafne nyaatas nyaatanii daqiiqaa 30 yookaan 40 osoo hin gahin ciisuun miidhaa guddaa qaba. Kanaafuu nyaata eega nyaatanii boodallee daqiiqaa 40f taa'uu qabdani. Kana yeroo biraa bal'inaan sagantaa keenya ala akka hin baaneef yeroo biraa kan isin itti deebi'u ta'a. Kanaaf wanti amma isinii dhaamu harmi keessan faatiidhaan kan badhaadhe waan ta'eef shaakalli ispoortiitiin ala nyaata dhaabuudhaan qaama keessan hir'isuu hin yaalinaa. Yoo kana kan yaaltan ta'e qaamni keessan yeroo hir'atutti harmi keessanis tishooleen harma keessan baadhatanii dhaabatuu waan hin dandeenyeef ni jigu. Yeroo kana harmi keessan hedduu kufaa, harmi keessan handhuura bira gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhuu qabdanii. Dhumarratti gaaffii kana dura viidiyoo kiyya kan dabre irratti isin gaafattan keessa harma hoosisuun yookiin ilmoo dhaluun harma ni jigsaa jettanii na gaafattanii turtanii. Ilmoo dhaluun yookaan hoosisuun harma hin guddisu yookaan harma hin jigsu. Uumamaan ilmi keessan eega harma hodhee fixee booda uumamaan harmi keessan bakka itti ni deebi'a. Kun adeemsa uumamaati. Of eeggannoo dhabuu fi akkasuma wantoota qabxiilee asii olitti ani isiniif hime dhabuu irraa harmi shamarranii kan jigu. Kanaaf akkamitti harma keenya bakka itti deebisuu dandeenya kan jedhu yeroo ilaallu ispoortiidha. Ispoortii fayyadamuun pushaappii dalaguun maashaalee qaama keessan irratti argaman jabeessuu dandeessu. Keessattuu maashaalee gara laphee qomaa irra jiran jajjabeessuudhaan harmi keessan akka dhaabatu gochuu dandeessu. Kana malee ispoortii garaagaraa jira. Fakkeenyaaf daakkaa bishaan daakkii bishaan yeroo hedduu daakuun harmi keessan akka hin jignee fi akka dhaabatu godhuu danda'a. Inni biraa nyaata yeroo hedduu shamarran nyaata kaarboohayidireetii soorachuu dandeessu. Kuni jabeenya qaamaa keessanii dabaluu danda'a. Harmi keessan akka hin kufne isin gargaara. Egaa sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumureen jira. Subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Akkasuma like gochuun viidiyoo itti aanuuf na jajjabeessa. Warri gaaffii qabdan koomentii irra naa kaayuu dandeessu. Yaada keessaniif naa kaayuu dandeessu. Nan ilaala. Egaa hanga viidiyoo itti aanutti wal argannutti fayyaa argadhaa. Fayyaan dhabinaa.